nagaan alhamdulillah kam jirta Fayyaa nagayuma. nagaan alhamdulillah nagaan Maashaallah tabaraka. Guyyaa malamatti gurraachettan hidhadheen gadda bareedaa tokko ture magaala bareedaa wayii ture maaka gurraachettan mana hidhaa nyaanni hin jiru dhugaatiin hin jiru. alhamdulillah alma jira gaa yaadoo fi xiqqoo uummata dhaabbanni akkana taane kana xiqqoo takka yaa hamree nu cabsee Maali yaadan mana hidhaa keessa gaaf jirtan akkami yaanni maali akka isin gurraachise kun abbaa ijoollee meeqaati isin? ani abbaa ijoollee sadiiti Maashaallah. Silaa maqaan keessan Shee Adam jedhanii sheekummaan keessan foorjiidhi makka kakiyyaa kana moo sheekuma dhugaati namuma qara'e. Foorjiidhi guute amma an sheeka foorjiidhi ijoolleen ustaaza naan jetti calle makan harkatti ilaalte. hayyee anillee sadarkaa sheekummallee hin geenye Namuma sheekas namuma inni qomaa qabu. akka musliima tokkotti gaa yaa'u namni sunnaa hordofu tapha areedallee numa dheersata alhamdulillah akkasiiti Maqaan keessan eenyunni? Adam Ali Muhammad naan jedhani Adam Ali Muhammad. Iddoon dhaloota keessanii hoo? iddoon dhaloota konkootii walloo kamisee la kiiloomeetirii 25 dawwee jedhama Ana maali? dawwee Ana dawweeti kamisee ana dawweeti. een Okay. dawwee haroo Ijoolleen warri koomentii dhiisaa warri koomentii sultaan beekama. Ijoolleen baay'een walloo jedhaniitiin nutti makamanii walloo miti waraqaa eenyummaa walloo ibsuun qabu jedhan. Mattaawaqaa ganda keessanii qabdanii? lakki mattaawaqaa ganda kan kottillee nan qaba ani dhalatuma wallooti ani 1977 haadhi koo walloodhaayi yeroo sabaa jedhamusan na qabatanii ba'anii kanan guddadhe gara lixaa kanattis guddadhe gara wallaggaa jechaadha achii deebi'ee eegan xiqqoo barumsa baradhee gara Sudaan kanas deemeen ture achirraa deebi'ee Finfinnee fi amma Finfinnee waggaa 5 akkas taa'een jira amma Adaamaa waggaa 3ffaa fixeen jira afuraffaan qabaa Isin dhalootumaan walloo aanaa daawwati jechuudha iddoon dhaloota haadhii keessan ta'u. dhalatuma achii waan tokko wanni man qabu shakkiin qabu Wallaahi. wallahi lazim Lafti Ramadaana bare sheeka fakkaata malee achi barbaadidhaa dhalataa wallootii miti. Hin sobaa ganda biraati kuni wallooyyuun beeku ergaa jedhu keessan naquun namnaani. Iddoo itti dhalatan saalfachuun bara wannoon qabu. Amma kunoo ijoolleen isin bira jiran kun hedduun sheeka dilfaanti hin beekanii. Gaara Ciraaloo Arsii gaara Ciraalootti dhaladhe mana keenya achi bineensa malee homaa jiru baadiyyaa keessa ijoollee baadiyyaati garuu chaayinatti guddadhe achitti hin guddanne bakki itti dhalattetti saalfatuun homaa rakkoo gowwummaadhaan amma gaara keessa gaara Ciraalootti warri keenya horee horsiisee bulaadha gaara keessa dhaladhe isinii kana. Ijoolleen dawwee horina beekotee adaadaa kotee jedhanii warri kana dhaalan koomeentii laachuu hin danda'anii jalatti jechaadha. Warri kamisee keessa jiranis gaama daataan hin hojjetu malee warri waayifaa qabanii hunuma hordofanii malee shakkii waan tokko kan hin qabne mattaaqaan kootillee kan Adaamaatti baafadhee iddoo dhaloota godina eessa gaafa jedhanii kamiseedha kan jedhu asuma mattaaqaan kootirratti. Kanaaf waan shakkitan hin qabdanii jechuun barbaade. Uummata kana dhiyeessan kunis isaan jinee dhumuggaadha. Kamiseen akka godinaatti immoo kamisee ta'ee aanaan deemin qaba. Bin akkana. Neetworkiin kiyya muka isaaniitti maka. Okay. Amma waan isin hin jedhu. Ayyee. Uummanni kun miidhamuu rukutamuu dhageettanii mana yaalaa gaafachuudha immoo nama nu gaafa nama isin beektantu namni biraa isin jalaa
isin jala dhayamuu dhageennan nama magaalaa qabnu si like akkuma namni ijoollee ofii biyya alaatti qabatu itti dawwalatu yoo finfinnee nama qabatu baay'irraa dhufu ijoolleen fiiza biyya alaa deemu deemtuu fa'aa itti dawwalatu. Isinitti dawwalatan moo akkanumatti oduu deemaa jiru akkuma dhumaatti uummata keenyaa kana dhageessanii mana yaalaa Hayilamaariyaam immoo akkamitti dhaquu dandeettan jalqaba. Hayyee galatoomii gaafiin jalqaba uummatni rukutamee jecha dhaga'ee kan ture karaa sanii dhufee torbee har'aatti mana karaa dhufuun kan kooti. Ulee gaafa roobii ganama jechaadha akkanuma dhuunfaa tokkotti ilaaluu hin deemu. Galgalama san yeroo bilbiluu kan micaa haadha manaa kooti kan ani guddise jechaadha. Sanbateedha qabanii naannoo Jawwahaa Xuquree jedhamte jechaadha. Fira keenya keessa teemesiin jira naan jedhee na micaa mana barumsaa deemee ani ilaaluu hin deemu akka nama dhuunfaatti jechaadha. Yeroon achi ga'etti akkuma laalee dacha bukeeni Galaanaa fi Xiqqaa Tafarii birrii qabatanii dhufan. Birrii qabatanii dhufanii ani immoo uummata san hundarra deemee kan hospitaala keessa sana Hayilamaariyaam maammoo kan jiru nama 12 ture. Nama 12 sanii birrii 45,000 natti laataniiti nama 12 sanii laadhee micaa tokkotti dawwale. Dawwaleennaan namni 3 kan rukutame ala jira jecha dhaga'e. Nama 3 san laalee nama 15 ta'a walitti. Nama 15 sanii 45,000 3,300 hiree jira. Harkatti. Achiin deebi'ee hospitaala sanii jeneraal hospitaala keessatti namni tokko jira jecha dhaga'e. Sanillee uummata Harargee taanee deemnee waliin birrii sannaanni fican nama tokko nama hafisanii. Okay. Birrii namni gaafatuu dhufe isin waan gaggaafataa jirtaniif isin kennanii achiin ijoollee Harargeetti wal argitanii. Okay, bareeda. Akkaawuntii ustaazota ustaazfatii fa'aan baname ustaazota wallootiin banamee fi akkaawuntii egeree ka ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaan fa'aan baname hoo quba qabdanii gaafa kana maa akkaawuntiin ijoollee walloo banate achi jira. Achirratti waan xiqqoo waan wacii as kennaatiniin kaaf immoo harkuma keessaniin akkaawuntii sanirratti galcha maan jedhinaan. Ani gaama yeroo sanitti uummanni kun rakkina keessa jira. Isaanis birrii kaashiidha kan qabanii dhufanii. An akka nama tokko dhuunfaa nama tokko tajaajilutti akka nama tokko gargaarutti birrii natti laatan san irra deemee hiruudha malee sun naan dhufneen. Dubbiin sun akka na bira geessedhee takkaa shakkii hin qaban maaliifi waan irra jiru galmeedhaan kan hin daadha'e. Dabalatas namni 40,000 sanatti laate 6,000 sanatti laate walitti 46,000 ta'a. Sanis irra deemee kan 4,000 kennamus kan 3,000 kennamus kenneen jira. Birriin kan harka tafes ta'u darrasanyiidhaan kan uummata irra deemee kan yaalsisaa ture jechaadha. Darrasanyii keessan nagayeera argeera kamana mootummaatti illee baay'ee na bira jira. Rakkoo miti ollaan irra jedhamni onnaan godhata. Eeshi erga kun ta'e isinoo uummata kana waan namni isinitti kenneen gargaarsisaa jirtu waan dandeettanii yaalchisaa jirtu maal godhaa jirtu. Nama gargaarsisaa jirtu waan kana maaliif akkamitti hidhamtarree maaliif nama gargaarsisaa hidhamtammoo maaliif hidhamuu dandeettarree akkaawuntii keessarree 6,600 jira jedhanii akka poolisiin malee seeraa baasetti waan achirra jiru 40,000 wayii. Guyyaa tani dura mootu dhumaati mata walooti kana duraatti birrii 200 irra jira akkaawunticharra isinuu nama waan garaa keessanii nyaatee hin bulle dhukkubni 600 jiran sun akka hojiitti qabatee sadaqee akkamitti qabamtan maaliif qabamtan? Jazaakallaa ani jalqaba warra Hayilamaariyaam keessatti mucaa tokko akka malee kan miidhame rasaasni 2 keessa kan jiru sanii. Inni tokko amrii ta'ee inni kun immoo kan Hayilamaariyaam keessaa wanni yooyaa geessine. Yooyaa akka geessinetti mucaan kun rasaasii asiin seenee asi jirti asi baaruudha jira. Karaa tokkoon harka kan rukutameeru. Mucaa kana osoo yaalchisuutiin 3,300 laadhee
ummata nama sadi kan fudhanne jira. Ummanni sadin fudhanne suni silkinatti bilbilu. Maal taatanii jedheenyaan akkana abboo mucaa lubbuu jira. Ani amma birrii sun immoo xiqqoo tokko sinitti wayyeera. Amma mucaa kana yaalchisaa jira. Booddeen dhufa maaliif maallaqa barbaadamoo isin lubbuu namaa barbaadanii jedheen. Ay maallaqni nu bira gahuu qabaata maal jedheenyaan ani mucaa sana yaalchisuu deeme gaanitiin jira jedheeni mucaa san kaanee asiin Hayilamaariyaam deebisne. Hayilamaariyaam akka deebisnetti mucaan kabiruu seenee ibsaan jechaadha dhufee deemee fudhatee jechaadha hospitaala. Hospitaala fudhatee kan ofitti geessee jechaadha. Akka achi geessetti anis mucaan kun yaalamuu silla qabaatti duukaan deemee hududuubaanii akka achi geessetti nama 5 ture isa wajjin ja'affaadha har'aa kaasanii maallaqni kaashiin sila irra jiruu fi akkaawuntiirra kan jiru san hin baasne. Kanaan waan sin barbaachisu dawaa sin barbaachisu kan sirrees haa ta'uti maallaqa kana har'aan kaasanii nagaafadha jedheeni ani risiitiidhaan deemee nama jahan sanii galmee godhadhee maallaqa san kaffalaatiin ture. Kaffalaa olee kaashii harkatti nan gaafatiin risiitii malee jettanii warra maallaqa isin gaafatu. Yen achumaan warri wanni sun dhufan warri achi filatamanii dhufan sun Ibsaan Abdullaxiin faan gara nama 25 ta'anii dhufanii zuhurii sagannee hamma asriitti teenye. Hamma asriitti gaafa teenye maallaqni natti laatame kana maallaqni immoo kan irra jiru kan akkaawuntii irra jiru akkaawuntii irraan baasne akkasitti mee anaawu haragalfiin barbaada bultii 3 manatti hin galle. Kanaaf mee baqa maallaqa kanarraa tarka baanis maqaan koo kana ichaaran akkan birrii 600 galee jechaadha namni na dheessaa jira. Kanaaf immoo qulqullummaan barbaada bakka akkas jennee borutti waliin mallatteessinee kaashii 29 itti laadhee darraseenyinis gara 25 ta'uu danda'a. Ammallee ilaallee akkasitti addaan bahu kaanee hospitaala keessa sheenee meeshaa kan fudhadhee soo bahu ka'uti poolisiin natti fidanii na qabsiisan akkasitti. Poolisiin isin qabee manaa isin geessu. Mana hidhaa nu geesse gaaffiin hin jiru mana jiru yeroo poolisiin gaafate uummata na qabee deeme kana poolisiin nu gaafachuu ka'e. Mucaan kun uummata tajaajilaa jira darrasanyii of harkaa qaba maallaqas kaashii sanitti laateera maal badii irraa qabna jedhanii naan poolisii kumaandoo jechaadha. Achumaan ati waasii waammadhu garii naan jedhe. Sa'aatii sun immoo sa'aatii afxiraa ta'ee nan bulee ganama waasii qabadhee gaafan dhufu immoo waliin dhufeera abbaa shittoo dhufee ture. Asumaan waasii san bakka har'a oolii waasii barbaachisu hamma maallaqa san dabarsiisu naan jedhan. Ani maallaqa kana mana hidhaa keessan jira akkamitti maallaqa kana dabarsuu danda'a yoo inni bahe maallaqa kanas hin dinne maallaqa kana hin dinne hin dabarsu hin jenne kaashii filadhee jira. Meeqa maallaqa akkaawuntii keessirraa akka dabarsu hin jenne kun maallaqa meeqa? Isaan 600 jiran garuu amma 66 meeqa ta'ee argama. Okay, gaafa achi baate warri itti kassase 600 itti kassase? Akkas jedhan gaasaan. Okay, ati akkaawuntii keessirraa 200 qabda 600 achirra jira 60 achirra jira 200 kee hambifatte guutuma waliin dabarsitee baatere nama mana hidhaa keessatti hin qabu. Hambifne 225. Baankiin suuraa kaasateera isaan suuraa kaasanii. Okay, bareeda ati gabaabumatti namni Oromoo qabsaa'u ani areeda kee arginan baay'ee garaana nyaatte isuma dhugaa rabbi wanti qofa mudataa ture miti namoota jajjaboo akkatti dur nyaachuun qabsoo Oromoo keessatti nyaadhamuun siin haarawaan baane oma kaleessa jaarran abbaa gadaa fa'aa irra dhufanii waaqoo guutuu fa'aa elemoo qilxuu fa'aa Taaddasaa Birruu fa'aa Hacaaluu Hundeessaa fa'aa ibin kaatu qeerroo bittuu irraa feeroo jirtu irraa dhagamaa jira sagaleen kiyya. Homa ati beektu kuni Oromoon nama jabaa ofii nyaachuun homa duraan jiru. Waan seenaa miti kaleessuma tana hacee mucaa daa'ima xiqqaa ilma kee ta'u waan jedhanii turanii nyaatan hin beektaa jechuudha.
jirtu irraa feerroo bittu jedhanii ka itti duulee diina karaa baneetiin ajjeesiise amma dhugaa isaa ajjeesiise Oromoodha jechuudha. Don't worry. Amma kasiin godha. Ati abbaa ijoollee sadii itimi. Adamaa jiraatta? Adamaa jiraatta? Adamaan jira. Adamaan jira. Halloo. Sagalee keetii bara. Sagalee kiyya dhagama. Adamaan jira. Eshi Adamaa jiraatta. Abbaa ijoollee sadii itimi? Ijoolleen kee dhiira moo dubara? Umri isaanii meeqa? Dhiira lamaa fi dubara takka. Maashaallah. Bichaan sadii ji'a sadaffaadha bichaan xiqqaa. Ani akkaawuntii nama kanaatirra adlii kenna birrii 200 qofa jira. Nama kana jireenyuma isaatirratti akkaawuntii isaatirra birriin 600 jireenyuma isaa guutuu galee beeku. Namni kun yoo xiqqaate nama umriin isaa 50 keessatti 55 60 ol dhaga'aa jiru. Jireenyuma akkaawuntii isaatirra 60 galee beeku. Asli nama hiriyyaa abbaa keetii ta'u. Nama kana nuufiji namoonni baay'ee jennaan si fide. Amma jireenyi kee maali soomumaayyuu waan ittiin soomtu qabda amma yoo ijoollee kana biraa deemte edana waan ittiin faxartu jaartii kee yoo galtu ijoollee kee ittiin galte waan ittiin faxartu hin qabda jireenyi. Engaa alhamdulillah namni akkuma jiraatutti jiraata. Ani kanan hojjedhu. Amma hojii kan koo hojii hojjedhu asuma ta'e. Halo. Rafatar gaya Rama Dumati de Mara. Ingabab, Ingabab. Gabas Umar. Indaga. Agar. Adam. Abid naga. Namoonni baay'een namni kun gargaaruu feena. Nuti warri abbaan qabne itti obsuu feena. Abbaa keenya tayaa hiriyaa abbaa keenya tayaa inni rakkataadha gargaaruu feenaa naan jedhani akkaawuntii irratti gargaaran qabda si haa gargaaran isiyyuu hattuu siisifte garaan haa gubatu ummata wallooti osoo hin taane kophaa keetitti si haa gargaaran. Ummata ilaallanne kee qofa aadaniif jedhanii akkaawuntii qabda. Akkaawuntii kan kootuma kan jiru tokko. Nutiin. Kela kabirin di bala mera jurusan miti kabiran nuti accounti nama amantu nuti kambiran nan qaben kuno kuma sadii nan qaba asuma dhisama ajoolleen kan koo kan sadii kan immoo kan guddisa ajoollee lama qaba. Ijoollee lama qabda? Ajoollee kan guddisu lama qaben kana dhabana kooti nama 5 olii galata. Accounti ke nuti na ya si gargaaran ijoollee baay'ee si gargaaruu barbaada. Accounti dhuunfaa keetii maallaqa ittiin si gargaaran qoy kembon. Kembon kaas harka kaas. Dhageeffadhu. Maallaqni amma accounti ati himtu kanarratti si galu dhageeffadhu. Maallaqni amma accounti ati nuti si galu maallaqa ummata wallootillee miti maallaqa koreetillee miti maallaqa keeti maallaqa ilmaan kee ittiin faxarfitto ishii. Kunoo nama 3,000 boo irratti himaa jira. Kanaaf akkaawuntii kee maqaa achirraa dubbisuuf nu dubbisi haa qabatanii koomentii jalatti. 1,000. 1,000. 58. 58. 83. Shantamii jaha jette? Shantamii jaha. 80. Maqaan isaa eenyu? Dhumti isaa lama ishii 80 jettee dhumti isaa lama maqaan isaa
آدم آدم علي آدم علي آدم علي محمد آدم علي محمد मैं नत्ती में अकाउंट चनत्ती में तेरे को डाउनलोड Ya yeroo deebinatti Kembon yeroo deebinatti नहीं मिलता Kembon guys, kuma tokko neetworkii narabbayyaa yeroo deebinatti ايش kuma tokko 58 kuma tokko 58 hayyee 83 83 hayyee 56 56 802 02 maqaan isaa Ahmad Husseini آدم علي محمد मैं नत्ती में अकाउंट ही खबर kuma tokko 58 83 56 duwwaa 80 duwwaa 2 82 أكسي آدم علي محمد Adam Ali Muhammadi Adam Ali Muhammad Okay. Ummata kiyya qaalif gaarii nama kuma afuriin as jirtanii ummata kiyya qaalif gaarii nama kuma afuriin as jirtanii namni abbaa qabdan abbaa keessan jaalattan abbaan keessan daara akiraatii irraa deeme haadha keessan jaalattan nama kana gaddalee jechaa turre haadhallee jedhaa jirra firaanii jira wallaahi akkaawuntii isaatirraa birrii 200 qofa jira jireenya akkaawuntii isaatirraa warri baankii dabbashee humni 600 beeku sidii galee nama rakkata ta'uufii dibu dalagaa ofii qabsiraa dalaguu dhiisee ummata ofii ka jireenyaan biyyaa biraa baheetiin bakka baay'eetti guddise gargaaraa jiru sobanii maallaqa nutti kennineef hurriyyeen adaamatti wal geette hiisise waan jimaa irraa dhabbaan sirriitti maalan isinii gale kanaaf kun akkaawuntii isaa as jalatti fid isinii godheera abbaan rabbiin isinii laaffite jiini jaaramaadaanati namni kun hidhaa baay'ee gadda waan fakkaatu argitanii akkaawuntii kanarratti ergaa fi yeroo ergitanii kaatanii maal jettaniin ummataa fi miti nama biraatii miti siif erginee jedhanii isinii galee akkaawuntii kun oppiin isinii godheera akkaawuntii inni himate. Yaa akkaawuntii inni himate piin isinii godheera kun al jira qabadha. Irra deebiif warri amma dhufe yoo jiraate cheekaa godhatanii akkaawuntii sirriidha jedhaa jiranii irra deebiif ishee Adam